Daawwattoonni koo akkam jirtu hundi keessan akkasumallee keessummoonni keenya baga nagaan dhuftanii gara yuutuubii kooti. Haaraa warri taatan yuutuubii koo sabskiraayib gochuudhaan barnoota hedduu irraa barachuu waan dandeessaniif na hordofaa isiniin jedha. Mallattoo nootifikeeshinii kanallee itti buutanii nootifikeeshinii kana ol kan jettu tuquudhaan na waliin turuu dandeessu jechuudha. Galatooma. Har'a qabxiiwwanii lama isinii qabadhee dhufeen jira. Qabxii lama isinii qabadhee dhufeen jira. Wantoota isin barachuu qabdan qabxiiwwan babbareedoo yookaan murteessoo ta'an lama isinitti mun dhufe. Bakka biraatti ilaaltanii akkaataa isaan isinitti himan isinii galuu dida ta'a. Yookaan immoo hin argatin jirtu ta'a reefu argattu ta'uu danda'a. Kanaaf warreen haaraa taatanii mana kana dursa sabskiraayib gochuudhaan laayikii tuxxanii na dhaggeeffachuu dandeessu. Tiiktookii keenya namni kan biraan nu waliin fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko paaswoordii keenya hatee yookaan immoo teeknikuma kan biraatiin wanta kan biraatiin haala kan biraatiin seenuudhaan cabsee waan nuyi keessaa qabnus icciitii keenya hunda do'achuu danda'a jechuudha. Isa kana akkamitti baruu dandeenya? Karaa kam nannee nama nu hordofaa jiru of jalaa remove gochuu dandeenya yookaan immoo akkaawuntii nama kan biraa nu fakkaatee nama biraatti taasee isa nuyi fayyadamuu qabnu karaa nu fakkaatee fayyadamaa jiru. Akkamittiin dileetii ofirraa goona kan jedhu isinitti argisiisa. Haga dhumaatti na waliin turaa. Tiiktookii keenya keessa seenna jalqaba irratti. Tiiktookii keenya keessa seennee piroofaayil kan jettu gadi xunna. Piroofaayil gaafa gad xunnu eessa dhumnaa sarara sadii kana gad xunna. Sararri sadii gararraa kana jirti. Sarara sadii gararraa kana jirtu erga gadi xunnee booddee jalqaba irratti piroofaayila keenya keessa tiiktookii keenya keessa seennaa. Tiiktookii keenya keessa gaafa seennu piroofaayil kan jettu kana jala kana jirti. Piroofaayila kana gadi xunnaa jechuudha. Gaafa piroofaayil kan jettu kana gadi xunnu maal argannaa? Sarara sadii arganna jechuudha. Sarara sadii kana dhufnee gadi tuqna. Sararri sadii gararraa kana jirti. Gaafa sarara sadan kana gadi xunnu setting and privacy kan jettu jirti jala kana. Setting and privacy kan jettu jala kana jirti. Ishee gadi tuqannaa jechuudha yeroo tokko. As gaafa dhufnee jennu ammallee maal goonaa? Security kan jettu sadaffaarra jirtu kana gadi tuqna yeroo tokko. Security kan jettu gaafa gadi tuqnee jennu ammas eessa dhufnaa? Eessa dhufnaa ammallee manage device kan jettu kana yeroo tokko kilik gadi godhannaa. Erga kana gadi tuqannee ammallee waan inni nuuf fiduu eeggannaa jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaaf ankoo Samsung Galaxy kan jedhu kun kan kiyyadha jechuudha. Akkaawuntiin kun kan kiyyadha. Inni kun kan kiyya waan ta'eef kallattiidhumaan kan koo qofatu jira jechuudha. Yoo nama kan biraatu isinii wajjin fayyadamaa jira ta'e jala kana fidaa jechuudha. Jala kana fida jechuudha. Fakkeenyaaf iddoowwan kana fiduu danda'a. As jalatti tiiktookii keessan namoota hordofaa jiran akkaawuntii moobaayilii isaanii fakkeenyaaf nama saamsingii fayyadamu tokkotu isin hordofa yoo ta'e jala kana ka'aa. Jala kana ka'aa. Ammumallee nama kan biraan teekinoon isin hordofa yoo ta'e jala kana isinii ka'a jechuudha. Jala kana isinii ka'a. Ammas kan biraa namni iPhoneidhaan isin hordofa yoo ta'e maqaa bilbila isaaniitiin jala kana isinii kaa'uu danda'a jechuudha. Jala kana isinii kaa'uu danda'a. Warroota kana remove kan jettu jira. Lakkoofsuma sana gadi tuxxanii yookaan immoo bilbila sana gadi tuxxanii remove isin gaafata. Remove gootu as jalaa. Remove gaafa gootan illee paaswoordii isin gaafachuu danda'a. Koodii bilbila keessan irratti galutti galchuudhaan bilbila haaraa dhufee an keessan jala galee of jalaa haquu dandeessu jechuudha. Inni kan biraaf inni ijoon inni lammaffaarraa immoo maalidhaa? Tiiktookii makeenya keessaa asuma dhufnaa gaafas dhufnee jennu jechuudha. Gaafas dhufnee jennu notification yookiin immoo inboxiidhaan wantoota nu seenu jiramnire dhiifama karaa achi yoo deemuu baanneeyyuu piroofaayiluma keenyatti haa deebinu. Piroofaayila keenyatti gaafa deebinu gararraa kanatti maal argannaa? Gararraa kanatti maal argannaa? Following kan jettu jirti. Following kan jettu jirti. Following kan jettu kana yeroo tokko gadi xunna. Yeroo tokko following kan jettu gadi xunna. Erga yeroo tokko gadi xunnee search boolla jedhu jira.
search boolla jedhu kana keessa gadi tuqannaa yeroo tokko. Maal barreeffannaa? User jennee barreeffanna. User jennee barreeffanna. Amma maal gochuuf jennaa? Namoota akkaawuntii isaanii gubate calluma jedhanii nu jala ta'an hordoftoota keenya keessaa balleessuu qabna jechuudha. Namoota nu jala jiran kana keessaa fakkeenyaaf namoonni maqaatti hin guuttatin jirta userii keessan hin fidaas jalatti. Fakkeenyaaf namoota kana keessaa yoon argachuu baadhe hin beekan guyyaa guyyaan hin qulqulleessa waan ta'eef namoonni akkaawuntiin isaanii gubate piroofaayilii isaaniillee hin mul'atu. Userii warri as jalatti mul'atan maamiloonni koo kun maqaan moggaafannee jechuudha. Userii isaanii akkasumatti taa'aa jira kunoo. Kanaafiyyuu hin barbaannaa jechuudha. Warra piroofaayilii isaanii duraa gubatee jiru. Piroofaayilii gubatee kan jiru fakkeenyaaf mee kanan gadi tuqaa. Kun amma maal jedhaa? Akkaawunti baanidi jedhee jira. Akkaawunti baanidi jechuun walumaa galatti namni tiiktookii kanaa fayyadamu akkaawuntiin isaa duraa gubateeraa jechuudha. Kanaafuu nama akkaawuntii isaa gubate akkasii maal goonaa? Fireend isa jedhee jiru gara irraa deeffachuutti deemnaa jechuudha. Ammas nama kan biraa isinii kennaa jechuudha. Warreen kun warreen argaa jirtan kun warreen isin argaa jirtan kun hundumtu gubatee jira jechuudha akkaawuntiin isaanii. Isaan kana hundumaa warran fooloon godhee jirullee warra fireendii kooti hundumaa irraan dachaasaa jechuudha fooloo koo. Warra kan argitanii baay'eetu jira argitanii. Warri kun akkaawuntiin isaanii gubatee jira jechuudha. Duraa gubatee jira waan ta'eef warra duraa gubate kana hundumaa of jalaan baasaa jechuudha. Gaafa kanaa isinii ba'aa deema jechuudha. Iddootti isinii ba'aa deema. Kanaachi hordoftoota nama 10,000 qabattanii lammata iddoo utuu abbaa keessan ta'eyyuu iddootti fooloo godhatanii qabdan. Hiriyaa beektan, hiriyaa jaallattan tokko. Of jalaa remove gootanii nama kan biraa fudhachuun immoo gaariin ta'u. Kanaafuu maal gochuu qabdu ree? Warra akkaawuntii isaanii gubate of jalaa baasuu qabdu jechuudha. Nama baay'ee qabdu jalaa baaftanii hin beektan waan ta'eef. Kanaaf akka kanatti of jalaa namoota baastanii namoota of jalaa baasuudhaan fayyadamaa ta'uu dandeessuun isiniin jedha. Namoonni viidiyoo kana amma dhumaatti daawwattan fayyadamaas warri taatan sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biroollee barsiisaan isiniin jedha. Galatoomaa.